Raajoota Imotirraa baay'ee of eeggadha. Ani maqaan koo Kabbabooshin jedhama. Lafti amma jiru biyya Joordaan keessaa. Waaqayyo na gargaaree ergan biyyaa ba'ee waggaa 3 fixee arfaffaa keessan jira. Maatii ani bira hojjedhu gaariidhasii hamaadhasii jechuu hin danda'u. Sababni isaayyuu guyyaa tokko tokko lafa ta'anii akka ilmoo isaaniitti na jiraachisu. Guyyaa tokko tokko immoo narratti ka'anii guyyaa guutuu na boojjisaa oolu. Maalumaafiyyuu of jijjiiruufan biyyaa ba'e waan ta'eef rakkina biyya ormaas amala isaaniitis danda'ee obsaa jireenya kootti fufuun dirqama koo ta'e. Biyya ormaa kana dhufee dafee bilbila hin qabanne. Waggaa 2 booda bilbila naa bitaa jedheen isaan gaafadhe. Isaanis damooza keetiin bitadhu naan jedhani. Ishii jedheen damooza ji'a tokkootti kennee bilbila naaf fidani. Anis waaqayyo na gargaaree akkuma nama tokkootti sooshaal miidiyaa kanatti nan dabalame. Kan akka feesbuukii, teelegiraamii, iimoo fi waasaappii nan banadhe. Hiriyyaan tiyyaa yeroo biyyaa waliin barannee anis Dubaay jiraa kottuu waldaa waasaappii irraa qabna waan ta'eef waliin waaqeffannaa naan jettee itti na dabalte. Amma tokko erga waaqeffadheen booda bilbilli koo guute waan na rakkiseef waldicha san keessaa liiftii ta'ee nan ba'e. Ji'oota muraasan boodas hiriyyaan tokko kottuu iimoorraan waaqeffannaa naan jettee affeerraa naaf goote. Lakkii kanaan duraa waldaa wayiitti dabalamee bilbilli koo guutee na rakkise waan ta'eef hin barbaaduun jedheeni. Isheen immoo lakki akka waldaa waasaappii miti inni kun galgala bilbilaan kallattiidhaan waliif karanna waan ta'eef kan sagalee siyaalaa guutuu miti kootutti dabalamee naan jette. Anis haa ta'u mee seenee ilaalaa itti na dabaliin jedheeni. Isheenis itti na dabalte. Amma tokko natti toleera. Sagalee waaqayyoo faarfannaa karannaa waliin gaggeessu waan ta'eef yeroo boqonnaa kootiitti galgala ergan kutaa koo galee dhaggeeffadhee itti eebbifamaan ture. Haa ta'utii malee maatiin koo yeroodhaa gara yerootti ribshaan irratti kaasanii waan na boojjisanii fi obboleettii kanaan maatiin ani bira jiru sirrii miti mee maaloo naaf kadhachiisi baay'een qorama keessa jira jedheen itti hime. Isheenis tolee rakkoo hin qabu kunoo tajaajilaan keenya raajii waaqayyo guddaa karaa baay'ee isaan hojjetaa isattan lakkoofsa kee dabarsaa siifaa karatu naan jette. Anis tolee jedheetan isheef deebise. Isheenis galgaluma san lakkoofsa kiyyaa raajichaa waan kenniteef inni naa bilbile. Lakkoofsa kee ebeluutu naaf kennee rakkina keessa akka jirtu natti himteertii siifan kadhadhaa amanii naan jedhe. Anis tolee jedheen itti walii galee. Innis sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko erga dubbiseen booda waaqayyoo naaf kadhatee hafuura hamaa mana san keessa jirus jedhee baay'ee naaf kadhate. Akkasumas bishaan qabadhu naan jedhee bishaan irratti erga naaf kadhateen booda bishaan kana maatittis akkasumas immoo mana keessattis racca'ii fayyadamii waaqayyo si gargaaraa mana san keessaa yeroo dhiyoo keessatti ni baataa lafa bal'aatti si baasa siin jedha waaqayyoo si dura darbeeraa karaa kee ol siif qixxeesseeraa siin jedha waaqayyoo naan jedhe. Ani immoo dhuguma see baay'ee gammade. Sababni isaayyuu waggootan isaan bira ture keessatti guyyaan ani hin boo'in hin jiru. Yeroo hundumaa nan boo'a. Guyyaa tokko yoo na ragalfadhe guyyaa tokko immoo nan boo'a. Uffee yaa waaqayyoo rakkina koo yaaddoo koo argitee jedheen galgala san baay'ee gammadaan ture. Raajichis guyyaa lammaffaa deebisee bilbilee waaqayyoo si wajjinan jira lafaati deemtu hundumattuu si faanan jira waan ta'eef yoo barbaadde baay'itoo bakkee hojjedhu yoo barbaadde immoo biirootti na deebisaa jedhii iddoo waaqayyo siif qopheessee jira waan ta'eef jijjiirradhu jedhee gorsa naaf laate. Anis erga waaqayyo na faana jiraatee maafan mana kana keessatti gidirfamaa jedhee murteesse. Maarree badee bakkee hojjechuutti nama biyya kana keessaa hin qabu. Kanaafiyyuu madaamii kootti lola kaasee gara biirootti akka isheen na deebistu taasisuun filannoo koo ta'e. Anis kanaan booda kan dur madaamii koo jalaa zim jedhee jalaa callisu amma malsii itti deebisuun eegale. Isheenis maal taatee malsii natti deebisuu eegaltaa na tuffattee naan jettee yeroo baay'ee naan loluu kan duraa caala na dararuu eegalte.
Anis waaqayyoo si faanaan ta'a erga naan jedheen booda kanaan booda niitiin kun natti hin taphattu jedheen biirootti na deebisi jedheen afaan guutee itti dubbachuu eegale. Biirootti deebi'uu barbaadda taanaan sin deebisaa naan jettee natti deebiste. Anis waaqayyo dhuguma na faanaa jira jedheen baay'ee tokko gammade. Isheenis akkuma hojii deemtee deebiteen uffata keessa saabbadhu naan jette. Maarree qarshii ji'a afurii si biraan qaba waan ta'eef isa naaf kennii jedhee ishiitti dubbadhe. Isheen immoo ani birrii tokko siif hin kennu umaas na biraa hin qabdu mana kee keessa hojjechuun barbaadu biirootti na deebisi kan naan jedhe siidha waan ta'eef amma dafii uffata kee guurradhutoo narraa gadi bahi naan jette. Anis filannoo biraa na hin qabnee fi dhaabbattee narraa gadi bahi waan naan jechaa jirtuuf shaanxaa koo fudhadhee nan bahe. Dabarsitee zabanyaatti waan na kenniteef zabanyaan biiroo fuulduraan na gahee garagale. Anis nan seene. Isaanis maal gochaa dhuftee jennaan mana qayyarachuu dhufee jedhanitti hime. Kottu amma manni siif argamutti galinaan jirani. Yeroon biiroo keessa ol seenuu ijoolleen keenya baay'eetu biiroo san keessa jira. Maaloo nutu asitti gadadamneerraa kan ulee isaanii nu godhu kan ifaan isaanii nu godhu kan beelli nu godhu nutti hin xinnaannee maaloo karaa danda'ame kamiiniyyuu ijoollee keenyaaf waliif dhamaa malee biiroo kana akka hin dhufne jedhanii yeroo isaan gugummanii olitti haasa'an nan dhaga'e. Anis wayyoo anumatu balleessee jechaa ofirratti waa'effachaa callisee taa'uu nan jalqabe. Kanuma gidduuttan raajii kanaan bilbilamee baheen jira naaf kadhadhuun jiraan jedhee yaade. Akkuman jedhees raajii kanaa yeroon bilbiluutti kunoo bahee biiroo jiraa balballi hojii akkanarratti banamuuf adaraa keessan naaf kadhadhaa damoosa ji'a afuriitis na dhoowwattee harka koo qullaa biirootti na ergitee jedheetanitti hime. Innis karatteetiyyuu bakka ati jirtutti damoosa keessii fiddee hin sodaatiin waaqayyo si wajjin jira naan jedhe. Anis baay'eema tokkoon nan gammade. Innis kennii siif kennamaa waaqayyo si gargaaraa kurnee kee kaffalattee beektaa kennaa mana waaqayyoo kennitee beektaa naan jedhee wantoota garaagaraa naaf kaase. Ani immoo dhugumaa erga ji'a ja'aatii kurnee koon kaffalanne akkasumas immoo kennaa mana waaqayyoo hin kennine dur waaldaa lafarraa keessattan kaffaladha. Ergaa garuu ji'a ja'aasiitii ergee hin beeku lakki hin erginee jedheen raajii kanaaf nan deebise. Innis hojii waaqayyoo waliin hojjannaatii hidaa jiru hundumaa baasii ofirraa hojii waaqayyootiif of hin qabin hin sassatinii naan jedhe. Waaqayyo na gargaaree meeqan ergaree jennaanii yoo xiqqaate ammaa kan ji'a lamaa walitti qabeetu ergii dhimma wayitis jira waan ta'eef hojiidhuma waaqayyoofan oolchaa naan jedhe. Anis maallaqa biraa qabu hojii waaqayyooti waaqayyo na gargaaree balbala hojii irratti banee kanaafi jedheen osoo mararsiifatiin kan ji'a lamaa walitti qabee raajii kanaa na ergeefi. Raajiin kun achumaan na biraa hafe. Yoon bilbiluufis hin kaasu qooyi boodan dhufee sagalee siif qabaa qooyi boodan dhufee sii bilbilaa biisiidhaa amma mana hin jiru jedhee sababoota garaagaraa natti guura. Anis maalan godha yaa waaqayyoo lafumaan ofitti ba'aa ofitti dabalee jedheen gungungumaa ture. Osuman akkasitti jiru ji'a tokko biiroo keessa nan ture. Ji'a tokkoon booda obboleettii kanaan raajiin akka kalee miti natti jijjiirameera maaloo naaf karachiisi naaf karadhaa jedheen obboleettii kanatti nan hime. Obboleettiin kunis azoo jabaadhu waaqayyoof wanti hin dadhabne hin jiru hin baata mana san keessaa balballi hojiisis sirratti banamaa naan jechaa turte. Oduman akkasitti obsee taa'aa jiru biiroo Joordaan keessatti obboloonni baay'een beektu rakkinaachi jiru hundumaa danda'ee yeroon taa'utti anatu cubbuu godhee madaamii koottan cubbisee rakkinnas jiru kan mana madaamee hin caalu maalumaafan bahee jedheen gaabbiidhaan of ciraan ture. Waaqayyo na gargaaree ji'a 3 booda biiroo Joordaan keessaa bahee mana tokko nan gale. Manni nama galee ittiyyuu ibidda caaludha. Maali maafan kana hundumaa dararamaa maalan godhee waaqayyo maalan balleessee waaqayyo nan beekumoo jedheen baay'ee ofitti gungume.
baay'een ofitti dheekkames. Dur kan baay'ee karadhu kan baay'ee sagalee waaqayyoo dubbifadhu amma garuu waan hundumaa dhiisee gungummii fi boo'icha qofattan deebi'e. Maali waaqayyoo yookaan na ajjeeftu yookaan immoo haala naaf hin mijeessitu jedhee yeroo itti karadhes nan qaba. Osumaan akkasitti jiru raajiin kaleessaa goyyoomsadhaan osoo waaqayyootti hin dubbatiin waaqayyoo si faanaa jira jedhee natti dubbatee naa bilbile. Anis dhugumatti gammadeetan isa jalaanan kaase. Yeroo kanatti eessa jirtaa iddoo hojii argattee mitii naan jennaa eeyyeen argadhee waaqayyoof galanni guddaa naa ta'u waaqayyo akka namaa mitii jedheen baay'uma ittaasa'e. Innis ashuu kunoo waaqayyo akkasitti hojjetaa waaqayyo guyyaa gaaf tokko dubbatee na sobee hin beeku jedhee natti hafuufuu eegale. Yeroo kanatti anaan namiiteertaa obboloota koo deebitee akka hin miine adaraa waaqayyoo wangeelassi qabee osoo waaqayyo sitti hin dubbatin natti dubbateettee hin sobinii jedheetan namicha kanatti nan hime. Namichi kun akkasitti natti haasa'uu keetti ana nama dibamaa ana nama waaqayyo akkasitti itti haasa'uun kee sirrii miti waaqayyoon dhiifama gaafadhu naan jedhe. Anis yeroo kanatti rifadhee tolee dhiifamaa jedhe inni dhiifama isa gaafadhe. Oduman akkasitti jiru haadha manaa koo baay'ee dhukkubaa maaloo na gargaarii naan jedhe. Maallaqan kanaan dura isinitti ergayyuu naaf deebisaa yookaniif immoo seera isin gaafadhaa jedhee yeroo itti gaafadhutti seera kam seera isa waaqarraa moo isa lafarraa naan jedhee natti qoosaa naa deebise. Yeroo kanatti waaldaa lafarraattan isin himadhaa isin maaliif akkas taatu nama guddaa miti jedheen isaanitti deebise. Isaan immoo himattee himachuu baattee dhimma kiyyaa miti ani waaldaa hiimorraa malee waaldaa lafarraa hin qabu naan jedhe. Dhugumaa jennaan eeyyeen dhugumaa ani nama haadha manaa lama qabu ijoollee baay'ee jiraachisuudha rakkadhee rakkinni akkana na gochaa jira malee waaqayyoon hin qabu naan jedhee ifumaan ifatti baasee waa'ee isaanitti hime. Innillee sababbii rakkina keessa galee ijoollee baay'een guddisanaan jechaa jiruu fi naa mararamtee birrii naaf ergitii laata jedhee icitii isaa gadi baasee natti hime. Ani garuu sagalee isaa qaddaadheen waaldaa inni keessa jiru irrattan gallakkise. Erga guyyaa gaafsaniitii gareen sunis hin diigame. Yaa obboloota koo raajota sobduu yookaniif immoo raajii fakkaatanii osoo gooftaa hin qabaatin gooftaa qabna jiranii karaa miidiyaatiin dhaloota baay'ee guyyoomsaa jiran irraa adaraa keessan of eeggadha. Namoonni tokko dhugumatti kennaan afaan haaraa isaaniif kenname haasoo osoo hin taane fakkeessanii nama waaqayyoo fakkaachuudhaaf wangeelaawii tajaajilaa raajii fakkaachuudhaaf afaan hin beekamne haasa'u. Kanaaf iyyuu namuma argitan hundumaan nama waaqayyooti jettanii itti hiiktanii boodas waaqayyoon hin komatinaa. Waaqayyoo dubbatee lafa dubbate ga'a malee sobaan waan hin taane keessatti nama hin gatu. Waaqayyo irratti hin gunguminaa. Keessumattuu obboloonni reef gara biyyaa as dhufaa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaan dhaamsa kiyya. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Ana waaqayyo na gargaaree ji'a muraasan booda gara maatii kootti nan deebi'a. Eebbifamaa turtii gaarii. Tole obboloota koo waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dhuga ba'umsa obboleettii iyyaa isiniif dubbiseen ka'e akka waan baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Gaafa raajiin namatti dubbatamee fi waan hundumaa raawwannu osoo hin taane nutis waaqayyoon kadhachuu waaqayyoon irratti dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Waaqayyo tokko dhaltee tokkoon guddifanne waan ta'eef hafuurri waaqayyoo nuufis dhugaa ba'a waan ta'eef irratti kadhadhaa isiniin jira. Chaanaalii kana immoo sabskiraayib godhaa yeroo kamittiyyuu dhuga ba'umsa muudannoowwan garaagaraa karaa kanaa isiniif qooda maatii naaf ta'a isiniin jira. Turtii gaarii.